keessa jiraate manni murtii shari'aa akka fuudhaa fi heerumaa itti murteessa waan majority waan taateef sanii murteessaman dhibbarraa dhibbatti waan quraanatti murtaa'utti jiru miti. Walii galee kanaaf namaa fi amantii waliin madaalu amma fakkeenyaaf sii fi wangeela waliin madaaluun ati nama kophaati boru na arrabsuu mala boru feetu amantii biraa hordofu mala feetu amantii dhiisuu mala sii fi wangeela waan ni gartee ani amantii fi nama waliin madaalchisuun amantii fuudheetiin wangeelli maal jaajeetiin sirratti apply godha quraanni maal jaajeetiin narratti godha malee ani kun arra yoon gabbeessee arrabse quraanaa fi islaamaa see arrabsee miti bar ana walii galee joolleen duriyee nama dhuunfaatti waa isiniin jedhee jira dhiifama naa godha asumaanuu abshir ganaallee jedhi waa takkuma maal uumama goone hin dhufne hojjechee keessan natti dhufne waan ati jettee jechumaata waan jettis naannimi si dhiise so yaani namni nama arrabsuunis dhugaa joollee hedduu ta kiristaanaa ta islaamara na jaalattu baay'ee jira ani joollee islaama tana keessattiin biyyarraa ka'ee kiristaanaa wajjin kutaa adda addaati gandarraa bee oromoo matanaa wansiifin ofiin bula oromoo gartee loqota isiitu gaafaan biyyarraa beekaas loqota arsiidha loqota isa jimmaa loqota wallaggaa loqota shawaa loqota gartee eenyu attaniin gartee yaani wallo kana hunda baradhe hanga maatiin tiya gaafaan hangartee warra Nairobi amata meeqa taa'e qaro hanga harmeen tiya maal natti haaso'itaa jettu joollee arsii wajjin guddadhe gartee hanga loqanni maal taate boonaan jetti maal haaso'ite afaan argee maali ummaa kaa maal taatan kaa naan jetti isin gartee afaan biraan itti haasa'u jechuudha so gaafaan gartee ummata gartee arsii kanaa wajjii haasa'us loqota gartee harargeen itti haasa'u ada tibbeso ada birru hin jeen maal godhu jirtan naan jennaan badi asii kuni maalitti jiran hun jetti maal kuni lolte bar waan itti jiru siin nu gaafataa naan jette so akkaataa itti dubbatanis afaan oromooti irraa hedduu loqoda waa baranne jechuudha hin kute sagantaa teessanis hin beekne doktora bilille so deebee ani ammaas itti dabalee wangeela afaan kiswahiliitiin hin qaree deebee gaafaan wangeela qaroo wangeelli afaan oromoo naannoo takkaati akkuma feetan jedhu afaan harargeetii miti afaan arsiitii miti afaan jimmaatii miti dhagna ja'a macca jedha akkana jee akkas ta'e hinii fi inni kun cuftin rakkee afaan naannoo tokkorra baradhee hanqa warri masjida keessa jiru atiif goggootaan anjaan joollee gartee wallaggaa shawaa tana yeroo itti haasa'u afaan islaamaa kanaan afaan quraanaa itti fakkaata afaan harargee kun yeroo itti haasa'u hin galuuf masjidaa sin noqomata kunis asin noqomata jechuudha loqota tokko afaan kiyya kun hanqa gara biraa loqonni kiyya arrabni kiyya kun deemu takkaan ta'e jechuudha kuni afaan bal'ina rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu bal'isee kutaa qubsuma lafaatiin kudha takka keessa nu qubsiisee loqota aksentii kudha takka dubbanna afaanuma oromoo jedhama afaan arabaa suudiitii fi yamanii fi jaziiraan adda addaa kunis afaan tokko afaan arabaa jedhama lahajaan isaanii aksentiin isaanii waladda afaan british ingilishii fi uknii fi maal jettan awustiraaliyaanii fi afaan ingiliffaa tokko ammas the worst in Africa garte Liberia afaan ingiliffuma akka adda wal dhaba jiran oli galle akkaataa itti jedhan akkum oromoon tun waa itti jettus akka itti dubbattus gottee hiik jechoo tokkootu afaan gartee afaan oromootii koo 8-9 qaba kanaaf waa isin barsiisuu miti waa hedduu namni irraa barata rabbiin bifaan takka nun goone nama akka xiyyaa kanallee rabbiin addunyaa irratti asiin dura asin dhumne nillee dhumne kan sagalee na fakkaatu bifaan jaarmee qaamaatiin na fakkaatu hin jiru kan si fakkaatu leen hin jiru maybe itti kalama malee walii galee kanaaf rabbiin akka fedhe bocee akka fedhe dizaayina godheef akka fedhe nu uuma bifaan wal arrabsuus argine amantiin wal arrabsine gandaan wal arrabsine jedhan kutaadhaan wal arrabsine isa du'ees arrabsine artistoota arrabsine abbootii amantii arrabsine maali jennaan eenyuun wal arrabsine sheekaniin wal arrabsine alaabaan wal arrabsine afaanin loqodaan wal arrabsine inga waan namni waliin arrabsiniin hin jiru rabbii namaatillee namni arrabse waan waaqana waaqessullee arrabse jawaar arrabfame abbichuun arrabfame jaalmarroon arrabfame ati arrabfamte ani arrabfame kan garaa dhalatuus ni arrabfama gaafama fuutanamoo jaartii teessanottee ofitti hin fidina haadha manaa kiyya takka namni argee jira biyya lafaarra dhalate mee suuruma isii tokko argitan birriin isinii kanna so namni ofumaaf ibsaatila ajaa'iba mee Abu Muazzi dhugaa waan kana isin dinqisiifadha bakka faamilii keessanii kana hin argine siingilii isin si ayyu beeyta akkuma kootii kana yeroo hedduu ilmi kiyya sirra guddaa bar waaw ilmi kiyya sirra guddaa wallahi jechuun guddina jechuun qaamaan sirra guddaa jechuun yaamne umriin miti amma tokko sagaliiti
osoon kutaa 8 jiruutiin fuudheen Ameerikatti walii gallee kutaa 8 ilmaan gartee 6 fi walakkaan qaba alhamdulillah. So kanaaf fuune takkaa barumsa sin nan dhorkine hojii kiyya takkaa dhiisee harka namaa kana hojii takkaan dhiifne waa kannachuus takkaan dhiifne hawaasa kiyya gargaaru lallabuus barachuus barsiisuus takkaan dhiifne an nama narrabsu maaltu ganda namaan tokko an dheengadda na baran malee ganda kiyya namni beeku hin jiru raayyaa abbaa mancaan na beer maatiin kiyya jimma bakkitti dhaladhe kophaa walii gallee. Ani by the way ustaz yeroo lama ni raayyaan yeroo lama abjuu itti arge waan sidii bu'isa dhugaa siin jedha. Waga argite maa. Anallee arge Ani cinkame bare ani torbii lama cinkame amma yaadis nu gara saa jennu wallahi gara dhugaatti yaadee binu. Kadhuma arge. Abshir. Kayruma fi akka jedhu manaamni kun abjuun kuni abjuu nabiyyoota arga gartee walii gallee. Nabi Muhammad illeen abjuu arga Yesuus illeen Yoosef illeen ergamaan waaqayyooti illeen Yoosefit abjuudhaan itti dhufee jedhaa miti so waan mul'ata jechuun mul'ata waan jechuun vision so mul'anni kun tokko rabbi biraayi tokko seexaana biraa tokko guyyaa janajjanaa yoo ta'e intala sanumaa si dhufa waan biraa sitti hin dhuftu walii gallee uummanni kas deema laala waan haqiiqata waan jaalattu amantumaan walii hidhaadhaa fi waanuma namni gartee waanuma faarsuu guyyaa sanuma waan itti dhufa sanuma hiikoo jedhan manaama nabiichi nabi Muhammad akkamitti barreesse atummaan hiikadhu jedhan waan itti hiikkate manaama tokkoffaa seera uumamaa keessatti illee akkaan manaamni guddaadha qur'aana keessatti illee Yusuf seera uumamaa tokko 3 10 9 yoonuma Yoosef manaama isa manaamni Yoosef seera uumamaa keessa guutu qur'aana keessa suuratu Yusuf jedhaniitis guutu yoo sallaate manaamni akkana jira manaama nama akkaanii ko isa ture saniif inshallah manaama warri hiikus ni jira gartee abbichummaan haa hiikkatu jedhan Muhammad gartee tokko leencaan na nyaate nan ati duutee bara kana jedheen gartee waan kanaan taate waan hiikkade natti fakkaata har'a by the way Ashali nam tokko jedhaa buuse abbaa caalii galchi. Ayye so sani nuti ijoollee teenya ta kiristaana jiran hin jaalanna gartee hin beeyta islaamaa keessa gaafa turte hin beeyta amantii teenya akka jedhu amantiin biraan jettu ani waan amantii adda addaatis dubbisee قرتي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم بكم ساملت ربي نربسني ور ربي قد وانفر امنتي براقبات امنتي ثاني سن نربسني ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ور قرتي امنتي برا هردف ابوت امنتي برا يو فلمي ولين گگيس فلمي قرتي بفبريدو تاتي ملت رغاق عبد ملت ولين گدينغسني اتا وتعالى نجرا kanaaf akkasi atis waan sin jedhu mee namta kajalaabu ati hagalanu gaafi lama sadi qofa isinii qaba Abu Muaz yoo yeroo qabaatan waliin turuu dandeessanii ani keessaa hundan zuuriidha salaata zuurii dodheetu baraanamaa jiru Ani si gaafii qaba waan ta'e keessatti umuradha. abshiru jinga Abu Muaz adda walirgaarraa. ma har'a qofamo hin jirraame Qaataa walirra qabsoomna walirra kurjii dheelan akka ofiin bulaa fakkaatti ofiin bulaa annama ijoollee kiristaanaa jaaladhu Ani safaarawaa miti Abu Muaz safaarawaa miti annama inni na leenjisee yeroo macadhisame. isiin anaaf isin wal keessa turre na keessaa baate malee Irree kiyya si mo'atanaan waan inni tokko si galtee ofiin bulaa dhuguma ofiin bulte amma fakkeenyaaf bar ila kadhimee bar jechuun akkaataa jedhamu waan ajaa'ibaa wayii natti himte nama kitaaba dubbisee beeku keessaa bakka akkanatti waliin mormaa jedhan sana akka ajaa'ibaa wayiitti ilaalisi galee natti akka ilaal nama urgoo dhuge wayiitti natti qabbanoofti amma wanni asirra deemuutti jiru haga ammaa kanatti atu yoo arge isa dhugaa dubbachuudhaaf dirquma wal fudhachiisuuf ni jira miti wasiimu leevilii kiyya ani leevilii kiyya darajaa kiyya yoon ifin beeyne rakkisa yoo ofumaa dirqitti namni ustaada na godhe maquma ustaada kana ani ustaadan tahin ofii baradhee ustaadan tahin doktora asirra nama jaaniin dhageessan moo dhagee namuma doktora dheesiiti lukkoo akkatti qalun beeyne doktora jedhanii dirqumatti doktora ustaaza paastara sheeka jedhanii kanaa asirra guute obboleessa koo sheekni kan jaanii qare tokko ni jira kun arrabaanii kun maaliidhaanii kun immoo maaliidhaanii kun beekamaadha kijibii jette oromoon akka jette sheeka mini birooti jedhe kijibii jette je oromoon kijibaa dhugaa ta'a doktora siin jedhanii doktorumma fudhate ifinni qaqqawulee ani doktora ifin jedha jara namaadha waan kana sheeka ifin jedha barsiisaa ifin jedha ustaadoo ifin jedha jara na barsiisaa fi sheekni biyya jira baratee umrii isaa beekumsa rafite ka afaan oromoo beeku
seerluka afaan Oromoo barate, afaan Arabaa barate, Ingiliffaa barate, afaan hunda barate aadaa Oromoo tanaa hin beeknu barnaafeeti amma. Yoo himii jedhan waa'ee aadaa Oromoo tana. Dhugaa dubbachuudhaaf dhugaadha. Irra guddeessaa nama fakkeenyaa fi aadaa Oromoo attuu hin taane amantaa musliimaa kana irra beeka. Isa dhugaa siin jedha. Mee amma waa siin jedha. Xayyaara ni feetaa miti. Qulfii xayyaaraa si kanneen paayilee xayyaara fudhadhuutu balali'aa yoo siin jedhan ni fudhattaa qulfii fudhattee eessa deemta? Rakkisa dirqama barachuu qaba. Konkolaataa takkaan dhoofne qulfii si kanneen makiinaan tun teetti deemu fudhadhu deemu yoo siin jedhan akkam goota jedhan. Barattu malee itti qulfii dhooftaa kaatee. Garuu akka ofiin bulatti deemnu. Nama meeqa asirraa arguu jirra. Sun beekamaadha. Akka ofiin bulatti makiinaa feete fiddee jennaan asii balaliisaa Ameerikaa si bira dhufuu danda'a. Akkas waan takka namni biyyuma lafaa kana baratu malee wartee dalagaallee taatu nyaata godhullee taatu waraqaa ragaa yoo qabaatte malee namni yaa jira nama hin godhu. Amma sooshaal miidiyaa irratti artistii ofiin jedha takkaa sirbeen beeku. Sirboo namaatiin akkana jecha artistii ta'a. Gaazexeessaa akkana ta'e guyyaa oduu akkana jedha. Takkaa gaazexeessaa baratee hin beeku. Maali waa'ee siyaasaa takkaa baratee hin beeku. Bosona dhaqee takkaa qabsaa'ee hin beeku. Jarana jaalmarroo haa arrabsu. Anna ajaa'ibsiisa. Namni kun barumsa isarra qaba. Yuunivarsiitii guddoo dhiisee, yuunivarsiitii Haramayaa dhiisee, bosona biyya galee biyya irra ciisee, Oromoo tana anaafisiif jedhee mirguma keet jedhee maatii osoo qabu fadha foonii osoo qabu dhiisee maatii isaa lubbuu isaa kan achi galee kana haa arrabsuus nama hin jedhinaan kana waraabessa miila lamaati. Walii gallee arra deemiti harki qabsoon Oromoo harka galtee Abiyyis Oromoo miti jedhanii asuma irra duulan ta'anii. Jirana Jawaaris Oromoo miti jedhan ta'anii Abu Muazis Oromoo miti jedhan fadhoon Araba. Jawaaris Araba. Sii kanaas fudhanii ta'e Amaara fadhu siin jiran. Anuu siin jedhee jira dhiifama naa godhe sumaan dhiifama si gaafadha. Dhiifama si gaafadhu carraa argadhee jira. Lukkuullee sirraan qaru aarsaan fiddu maal gootare. So yaani gartee namni sooshaal miidiyaa irratti waliin godhuu bar wal arrabsaa amma asirra taa'ee si arrabsaa harkaan si tuquu hin danda'u na tuquu hin dandeessu arrabni afaan Arabaa irraa kaastee afaan Amaaraatti yoon arrabsite waa takka nama hin godhu. Suma xiqqeessa malee. Garuu gaafa asirraa bannee jennee jiruu keenyaa fi amantaa feete qabaadhu rakkoo qaba miidhaa qaba. Akkas. Amantuma feete mee wasiin dhoo? Amantaa feete qabaadhu. Akkas. Mee amantii dhiisa akka jedhan namni yeroo dhufee ijoolleen kiristaana amantaa keessanitu nama arrabsa jedhana. Ani kiristaana nama arrabsa namaan jedhu hin jiru jedhana. Amantii dhiisiitii aadaan Oromoo tan aadummaanuu namummaanuu nama arrabsaa asiin hin jettu jedhana. Kitaabuma kamtu kitaaba waaqaa jettee itti amantu. Nama arrabsii dhukkeerraa kaasee akkana godhi. Waa'ee ajjeechaa yoo jedhan seera ilmi namaa biyya lafaa irrattu Ameerikaa irrattu death penalty nama lubbuu namaa ajjeese kan ajjeefamuu jira kan waggaa meeqa hidhamuu jira kan lubbuu namaa ajjeese Itoophiyaa keessatti illee ni hidhama hin ajjeesa malee umriin sitti haa muramtu jechuun du'i jechuma du'a itti murteessan. Waliigallee gabbaasanii hin ajjeefne malee. Waliigallee nama ajjeese yoo ajjeeste inni deebi'ee kaan nama hin ajjeesu saniif rabbiin karaa godhe. Amma fakkeenyaaf waan siin jedhame obboleettii ni qabdaa? Yaani qabaa. Obboleettii ta'e bareedduu dheettee ni fuutaa? Ofii? Eenyu si dhorke? Amantaa musliimaa ni dhorka. Waaqayyumaatu rabbi karaa godhee miti nama dhoowwee bar. Rabbiitu nama dhoowwee. Kanaaf haati tiyya maashaallah hin bareeddi jedhee haadha hin fuudha. Waaqayyoo si dhorke haraa misiin jedhee seeraa biyyiitii miti seeraa Ameerikaatii miti. Waan rabbiin karaa godhe nama ajjeesaa jedhe. Obboleettii ta'e fuudhiin siin jedhe isuma fuudhiin siin jedhe san nama lubbuu namaa baase gartee ijji ijaaf jedha wangeellilleen harki harkaaf waliigallee lubbuun lubbuudhaaf jedha annafsu bin nafsi jedha quraanni alyadu gartee al'aynu bil ayni jedha akkasuma jedha kakuu moofaa keessatti illee waliigallee kuni waan seera rabbiin kaayyate seera ilma namaa seera abiyyiitiin faalleessine seera rabbii tokko namni akkamiin faalleessa fadhoo fi okay gaafa gartee aadamii fi waan ilmaan isaanii jira ilmaantu obboleeyyan wal fuudhu ture bar obboleeyyan wal fuudhu ture. Arra obboleeyyan wal fuudha namni hin fuudha ilmaan Haabilii fi Qaabil obboleeyyan isaanii haati isaanii abbaan isaanii dhalee fuudhanii bar. Hiika arra akka Haabilitti nas obboleettii bareedduu sana fuudha hin jirtu. Mee ustaas waa takka asirratti waa takka isin gaafadha bakka Haabilii fi Qaabil kanatti amma fakkeenyaaf ajjeecha jara jammare wal ajjeechuu akka ilma namaatti. Isti irra waan nyorot akkasi waa wal jaala fuudhaaf tanumaa bar dubartuu maratti walii galtee. Galatooma bakka biraatti immoo namni amma yoo wal ajjeese jara irratti illee ni lakkaa'ama. Badiin amma namni wal ajjeesu kun jara irratti ni lakkaa'ama. Jarrillee qooda qabani jechuudha.
Bu'uura kaa'e waan ta'eef isaantu karaa bu'uuraa godhee godhan jiran. jechaa sana kaa'e waan ta'eef. Okay. Eewa. Quraana keessatti immoo walaa taziru waaziratu wizra ukraa jechuu jira. Mee akkami bakka kana? San waan ati kun ajjecha karaa godhee bar waan isa dura waan hin dabarin waan isa dura hin dabarin namni tokko lubbuu ajjeesee hin godhin namni qooda keessaa qaba jaan karaa kana godhe amma fakkeenyaaf yoom masjiida jaare gartee yoom masjiida sadaqaa kannade namni boodaan dhufee kannate sawaaba waan akkasiitti qaba lubbuun takka lubbuu biraatiif yakka hin baadhattudha inni lubbuu obboleessa isaa waan ajjeeseef isaatu karaa san sunnaa godhee warri karaa kana deemu sunnaa cubbuu san qooda keessaa fudhata jedha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbiilleen. Okay, walaa taziru waaziratu sana waliin faallessu. Eessa? Walaa taziru waaziratu wizra ukraa sana. Ati dilee amma arra gabbaatee daleedee kaasa waan wayii sin faallessu re. Waalaikum Khalid wal fadhu mee Khalid kana asii lallabu. Ani masjidni na bira jiran gadiin baay'ee. Okay. Imam tana. Wallahi Rabbiin TikTok irratti ani deebuun danda'u baatee afurfaa boodaan deebe inshallah Rabbiin waa laafisu. Ulfaadha. Daqiiqa Khalid galchaame. Ati yoo Rabbi si laafise baradhu. Yani wanta ta'e barsiisa jabaadhu wacallo baradhu hongeelallee taatu. Imam assalamu alaikum. Bilile assalamu alaikum. Urji nagaan siifaa ta'u. Daqiiqa sadii qofaan qaban. Atu isaan hin deemin gaafii gaafadhaa gaafadillee Gaafii maal gaafate? jira. أبو ماس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مالي ظروفك أبدا ما أعرف نديب اليوم بيفهم وجهك. لا أي سبب أنت أنا أمامه. تيك توك رت نديب وجنان. لا يجون سنة مالي إن كثير تاوندن ده يجون الله ما تي جولين سكولة واني كرت خان يونيفرسيتي خان كولج إلماني برمسا كاباني أوليكت خالد إرجع تجرا. ترى مرة بينو چلو سنة تو مبو مالي كيستاو انتول تبو نمني إلمان أقول قد بس نما چنك تبو. إسن قافة ما تي ورطان أرجعتن. والله قافة ما تي ورطان أرجعتن. إن شاء الله هيا خلا كلمة تجزيتك. أبسني بالا فيسو. أما أصلا بين شهادة قبسي سمج آخني قرار الديبس. قافة خالدين رفامة إنجرامتي. إني أنا مرة تكابة تاريسا. حتى واجين إن شاء الله واجين متان سان رتي كابة. نم إيجي قابوسه نم برا. خالد هنات. ثاني ميتي أستاذ برا بيتني أستاذ أبا بيتني في ده أنا في وقف سيسا جنان نمني أكمل بولو في قطع لا رقم بانا إني هاجدو. الرد ولا خالد السلام عليكم. أما فكينا لا قربانك يا قدام في هنا خالدي. أتم شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله جديد مكان قبس أنا كان يجيبي أما فكينا أنا فكينا جتنا أفان مثلا جدو ما تجته ومن رجاسي واني جتشورا خالديس نجرا كنوي أتيمه درانس جدو مراد يتشون تسق مال جتانين قلب سفورة كريستانو ما خيسة تسجيلته وجيه مراسة خيسة ترته إسلام خيسة يرودير ترته ميوان سجدو بكمتا كالله تداربين إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة للذكر كرته الله خالق كل شيء كرته ولقال له رب سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنجل كبدتي بسمي الله أكنهم وأنت فكلت لا تجرى محمد رسول الله قرآن خيسة تيز مجا كرته واحد دولا جرى وانجيل خيسة كده يتمي بكمتا يسوس كابني براسون جرين تكا يسوس تكا واقعيون أبان جان يسوس علمي يكون واقع takka Yesus ani waaqa sin jedhani yaa nama dubbisuutti jira isa dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama naa godhaati achirra dubbachuullee hin barbaadu garuu haa ta'u Yesus akka inni dachiif samii uume sirriitti ijoolleen inatti manii jiranii ani illee xiqqoo dubbisii ani achirra dubbachuu hin barbaadu dhugaa jedha haa ta'u garuu amma fakkeenyaaf bakka Yesus kanatti gaafii kanatti ta'e wayii jira inni nabiyyiidha hin duune haga ammaa ni jira. Nabiyyiin hundinuu dhumanii jirani. Mee atuu nabiyyii ta'e atuu nama ta'e mee akka ammaa kana maaliif hin du'ini? Naman du'ini jira bar. Nama gartee Isqeel gara Waaqayyoo albee wangeeluma keessa jira bar naman du'in. Isaa malee moo? Wangeeluma keessa jira Isaa malee. No akka Quraana keessatti wangeela dhiisi. Akka Quraana keessatti. Hindu akka Quraanaatitti hindu jechuun hindu kullu man alaihaa fan kullu nafsin daa'iqatul maut. Waan numan Rabbiin isa baraaruu fi
إسا براروف رب سبحانه وتعالى إلمنا ما جل براروف نبيوت سانتك إسا رب سبحانه وتعالى براروف الفور ملي فادو إلى الرها جراتو ملايكان ندوته ملايكان ملائكان مثلا ملائكان سيطاني جرا مونجر شيطاني في نمنا ما بري أكا قرآن كيسا بيك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سنجي جرا ندوا أكما نمات أوكي أما بكين كل نفس وانما لبوك باوندين دوتي جرا قرآن عليكم السلام اوكي مي اكمت إسان هغا أما إندويني أول فولا ميكا كالي تكتك سيف سايه إن شاء الله أنيس ناندي بخيزمان تانكسوي تولي والفاد أبو خالد السلام عليكم ستي تولا وعليكم السلام Abbo ورحمة الله Muaazin gaafii وبركاته gaafannaan jalaan baatu gaafii gaafachuu dhiisuu si wayya. لا يا جماعة ما تكماتو اتفقوا إن شاء الله صلاة الزور تنبراكي Fakkeenyaa fi dhaggeeffadha. Ani waliin dhaggeeffadha waan gaafii natti Ustaadhaan deebinaa خالد sinima قدس jabu. وكتب إندم خالد قدس وكتب wal gaafachuun rakkoo takka hin qabu. أبشر manni kee Akkasii malee waa biraatti akkama itti fufe akkuma jaalallaan itti fufne kanatti Adama ka gaafii gaafachuutti jiru waan na dhibe gaafachuutti jira malee falmii fi miti kana hubadhaa hundi keessanuyyuu. Bareeda bakka. ayya Khalid falmii miti. katii sanatti ol darbi bakka isaan hartaa Tole. Okay, hin deeminaa asinitti jamna. أيه أفهم بولا أكم نجاكيت جرتا Nagaa kooti galata isaa akkamati. ججباتا Ni jira galata isaa. أيوة بقى جراتة Ameen. mee waan jalqaba jette irratti gaafiyati jalqaba waa'ee ajjechaa irratti akkamitti rabbiin walaa taziru waaziratu wuzra ukhraa jedha akkamitti badii jirri akkamitti rabbiin jira gaafata kan jetteefi waliin faalleessu ayyanni sun maaliif jennaan walaa taziru waaziratu wuzra ukhraani waan ofii kan keetii dalagde tokko rabbiin itti sin gaafatudha. Amma fakkeenyaaf inni sun immoo waan duraan hin jiru Rabbi itti nan gaafatu. nama biraatti hin gaafatu. Fakkeenyaaf waan ati ofii kan keetiif dalagde tokko anatti hin gaafatu jechaadha. Waan ofii kan keetiif balleessite wayii rabbiin itti hin gaafatu jechaadha. Sun immoo karaa kudhanii waan ta'eef Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam man sanna sunnatan sayyatan jedhanii namni tokko namni karaa wayii baase karaa hamaa wayii daandii shirrii wayii namaa baase akka namni irra deemu karaa sana kan saaqee ajrii yookaan immoo qixaaxanii nama irra deeme illee isa irratti katabamaa jiran. Fakkeenya wayiin siif fuudhan waan kana irratti akkasii galu jecha. Fakkeenyaaf namni wayii mana farshoo wayii bane haa jennu mana khamrii jechuudha. Khamriin dhorkamaadha. Amantii kam keessatti dhorkamaadha. Kitaaba amantii kam keessatti jechuudha. Mana khamrii yookaan immoo mana farshoo wayii bane magaalaa wayii keessatti. Magaalaa san keessatti garuu takkaa manni farshoo banamee hin beeku. Garuu awwal marraa bane ni jechaan. Awwal marraa bane mana khamrii sana keessatti akka namni dhugu akka namni farshoo aadaa godhatu godhe jechaa namichi sun. Kanaafuu namichi suni ofii isaatii banuu qofa osoo hin taane ofii isaatii shirrii dalaguu qofa osoo hin taane namoonni illee akka dalaganiif jecha karaa saaqe jechaa. Kanaafuu in jalqabe waan ta'eef waan duraan hin jirre wayii jalqabe waan ta'eef ajriin inni dalagu wanti badiin inni dalaguu fi badiin namoonni kaan illee dalagan rabbiin isa irratti kataba jechaadha. Inni immoo walaa taziru waaziratu wuzraa ukhraa immoo fakkeenyaaf isa namichi sun karaa baase osoo hin taane isa inni ofii isaatii dhuge. Fakkeenyaaf khamrii ofii isaatii dhuge fakkeenyaaf namichi sun ofii isaatii dhugee jira. Ofii isaatii liqimsee jira. Waan inni ofii isaatii dhuge sana rabbiin isuma gaafata malee nama biraatti hin gaafatu jechaadha. Sigalee immoo fakkeenya kun garuu isanni mana sana bane immoo isanni mana sana banee akka namoonni khamrii dhuganii badii dalagan zinaa dalagan machaanii waan garaagaraa godhanii daangaa rabbii tarkaanfatan godhe karaa saaqee jira waan ta'eef ulaa shirrii banee jira ulaa hamaa banee jira waan ta'eef rabbiin namicha sana isanni dalageef illee ni gaafata isa namoonni ittiin waan haraamaa dalagan karaa saaqee waan ta'eef waan duraan hin jirre fidee kaa'e waan ta'eef namicha sanallee itti gaafata jechaadha. Garuu waan itti gaafata jechuudha. Aywa waan ofii isaatii dhuge garuu rabbiin itti gaafata. Walaa taziru waaziratu wuzra ukhraani ofii kan keetii karaa saaquu osoo hin taane ofii kan keetii waan tokko daandii irra nama buusuu osoo hin taane yoo ofii kan keetii waa balleessite badii sana nama biraatti ittiin affeerre waan ta'eefati.
garuu ofuma kan keetiif balleessite malee nama biraatti nafeerre nama biraatti waamne akka namoonni biraa dhufanii dalagan namatti ulaatti hin banne waan ta'eef ofii kan keetii waan balleessite rabbiin nama biraatti hin gaafatu jechuudha. Garuu yoo ofii kan keetii immoo namatti affeertee namni biraallee akka dalagan yoo goote rabbiin itti si gaafata jechaadha. Maaliif jennaan waan sana saaqte waan ta'eef. Fakkeenyaaf seera mootummaa keessattiyyuu mootummaan biyya duniyaa fakkeenyaaf namni tokko yoo hannaate yoo ofii isaatii kophaa hate namichuma sana qaba. Garuu immoo yoo nama fuudhee dhaqeewu bakka hannaa namatti agarsiisee haala hannaa namaa mijeessee waan garaa garaa godhee namoota biraa yoo geesse namicha hate kanaafi namoota biraa inni geesse illee mootummaa wajjumaan qaba jechaan. Namni kun illee biraan hafu. Sigala akkasumas immoo adabbiin isaa illee in ulfaata. Maaliif jennaan mootummaa biratti namni kophaa isaa ta'ee fi namni ofii isaatii nama geesse namoota biraaf baay'isee geesse hate garaagarummaa qaba jechaadha seera mootummaa keessatti illee jechaadha. Kanaafuu seera rabbii keessatti illee akkasii walaa taziru waaziratu ukuraanii ayata sanaan waliin faalleessu jechuu barbaadeeti. Maaliif jennaan nabii rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisa biraa keessatti addaallu alal khayri kafaa'ilihi jedhan. Namni khayrii tokko irratti namaa keeke akka kafaa'ilihi jechuun namicha hojjete sanaa wajjin wal qixaa. Aywa kanaafuu yoo fakkeenyaaf isa ofii kan keetii hojjettu malee khayrii wahiirra nama keesse namaa karaa isaa akka ta'e fakkeenyaaf masjiida ijaartee ati masjiida ijaartee sadaqaa jaariyaa wahii dhaabdee yoo jette namni waan sana hojjetu mindaan saadhaa siif illee lakkaa'ama isa hojjetu sana irraa irrachuudhaan malitti jechaadha. Isa hojjetu sana irraa irrachuudhaan malitti siif illee lakkaa'ama. Maaliif jennaan karaa banteef waan ta'eef khayriidhaaf karaa bantee waan ta'eef jechaadha. Kanaaf walaa taziru waaziratu ukhraanii wuzra ukhraanii isa ofii kan kee qofaa dalagduudha. Ofii kan kee qofaa yoo badi balleessite ati rabbiin nama biraa irra hin kaa'u. Nama biraatti ittiin qixaatu suma qofa ittiin qixaata jechuudha. Garuu yoo immoo nama biraatii karaa saaqtee akka namoonni hojjetan itti affeertee waan duraan hin jirre fiddee biyya keessa buustee hamaa waan bakka shirrii ofiitti fiddee biyya keessa facaaste rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ittiin si gaafataa jecha. Inni kun si deebi'aadha. Gaafii lammaffaatti fufuudhaaf. Galatoomee bareeda akka itti naa deebifte kana beekuu sanarra naa deebifte ulfaadhu isa dhugaa gaafii lammaffaa sanatti mee deebi naa deebisi. Aywa ayyee. Gaafii lammaffaa immoo nabiyyoonni kaan du'anii jiranii Nabi Isaa yookaan immoo Yesuus Kiristoos alayhi salaam inni qofti maaliif ol fuudhamee akka yoonaan lubbuudhaan jira kan jettee fi tokkoffaa irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaf'alu maa yashaa waan fedhe dalaga waan fedhe dalaga laa yus'alu ammaa yaf'alu wa hum yus'aluun. Rabbiin waan dalagu irraa maaliif akkas goote jedhamee hin gaafatamu namootatu gaafatama malee Rabbiin hin gaafatamu jedha. Kan biraa immoo isa qofatu ol fuudhame kan jettee fi akka Quraanii dubbatutti illee fakkeenyaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee nabiyyallaa Idriis yeroo dubbatu waa'ee nabiyyallaa Idriis warafa'naahu makaanan aliyyaa jedha. Warafa'naahu makaanan aliyyaa jedha. Gara gubbaatti ol fuune jedha. Mufassirtoonni gariin gara gubbaatti ol fuune yeroo wanta jedhu kana maal jedhanii as deebi'i egaa. Ni jira natti bilbilanii. Sorry. Kottu deebi. In kaasii yeroo namni si bilbiluuf hin bulaa. لا خير ما بالبلة خير وهذا خيرية البلبلة يا دام ما ليه شر في متي وما ما كذا جرو كيسا يو بالبلة أكاسي الفادا اتفوفا وأي نبي الله إدريس ربين ورفعناه مكانا عليا جدا مكانا قبات ولسفوني جدا ولسباسني جدا مفسرتوني رويك وان كان نبي الله إدريس lubbuudhaan hin duune Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa olisa fuudhee jedhanii warri hiikan ni jiru jechuudha. Kanaafuu akka islaamummaatti illee nabiyyallaa Iisaa qofa osoo hin taane namni ol fuudhame nabiyyiin biraallee ni jira jechuu kenna. Waliigalatti garuu nabiyyallaa Iisaan qofti osoo ol fuudhame iyyuu nabiyyallaa Iisaan qofti osoo ol fuudhame nabiyyoonni kaan hundi isaanii kan du'an jenne ta'e iyyuu nabiyyoota kaan irraa wanti adda isa godhan jiru. Maaliif jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa abbaa fedhe umrii dheeressee abbaa fedhe immoo saatii isaatti isa ajjeesa jechaadha. Fakkeenyaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam maa min nabiyyin illaa khuyyira jedhan. Nabiyyi tokko irraa hin taane illaa khuyyira filachiifamu malee jedhan. Fakkeenyaaf yeroo du'uu ka'u yeroo qadaansaa ajalli isaatti ga'uu ka'u Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiyyi kamiyyuu ni filachiisaa jedhan. Maal jedhee filachiisaa? Umriin si dheeressamoo
umurii hangati barbaadde isa dheeressee biyya duniyaa kana irra jiraattamoo moo haguma jiraattee kana jiraattee sana booddee na bira dhufuu filattaa jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa filachiisaa jedhan garuu umurii dheerattullee gabaabbattullee du'uun kan kee du'uma jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Kana booddee nabiyyoonni waan qulqulluu ta'aniif nabiyyoonni waan karaa Rabbii jaallataniif jecha Rabbiin bira dhaquu wal gahuu waan fedhaniif jecha biyya duniyaa kana irra taa'uun fedhan jechaadha. Maal filatu? Ala amma asitti walitti qabdee akka tinaa deebiftuu fi anima fakkeenyaa fi Isaa akka inni du'u